Hello, nagaa waaqa isiniif haa ta'u. Mata duree addaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Mata dureen kun bakka afuritti qoonneeti ilaallaa. Kanaafiyyuu walitti fufisaan ilaalla jechuudha. Mata dureen kun kan jedhu Kiristaanummaa fi Itoophiyaa waggoota 2000 darban jedha. So mata duree kana keessatti seenaa Kiristaanummaa fi Itoophiyaan waggoota 2000 darban waliin qaban ilaalla jechuudha. Kana qofallee osoo hin taane keessumayyuu akkamittiin Kiristaanummaan ardii Afrikaa keessa seenuu danda'e kan jedhu gaafa qorannu dhaloota Kiristoos durallee baroota hedduuf qaroominni yeroo jalqabaaf Afrikaa keessatti akka inni eegalee fi kun ammoo akka Kiristaanummaan Afrikaa keessa seenuu fi bu'uura godhatuuf haal duree addaa akka inni mijeessee ture walii wajjin ilaalla jechuudha. Kana keessatti Afrikaan bu'uura qaroominaa akkasuma immoo babal'ina amantii Kiristaanummaa keessatti illee gahee olaanaa kan qabdu akka isheen taate bifa addaatiin walii wajjin ilaalla. So kutaa isa jalqabaa kana keessatti amma kan nuti ilaallu jechuudha. Afrikaan holqa Kiristaanummaa dhugaa turtee kan jedhu mata duree jedhu walii wajjin ilaalla. Innaa as keessatti keessumaa qaroominni Kuush durii hariiroo addaa saba Israa'el wajjin isaan qaban Kiristaanummaan ardii Afrikaa keessatti bu'uura akka godhatuuf haala mijeessee jira. So kana wajjin wal qabatee itti deebi'etaniin kana bal'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Kutaa isa lammaffaa keessatti Itoophiyaa hanga jaarraa 15ffaatti kan jedhu walii wajjin ilaalla. So bara 331 dhaloota Kiristoos booddee yeroo mootiin Izaanaa Kiristaanummaa fudhateerraa eegalee biyyattii keessatti Kiristaanummaan akka amantii moototaatti hojiirra oolaa ture. Akkamitti mootonni amantii kana simatanii uummanni akkamittiin amantii kana simatee akkasuma immoo amantiin kun biyya kanarratti dhiibbaa akkamii geessisaa ture kan jedhu fi kan kana fakkaatan walii wajjin ilaalla jechuudha. Keessumaa as keessatti xiyyeeffannootiin kan nuti ilaalluu fi indoom qorannoo keenyaaf sababa guddaa kan ta'u amantiin jalqabaa sun Itoophiyaa keessa kan ture barumsa akkamii qaba ture kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Sanarratti xiyyeeffannoo guddaa qabaanna. Sababni isaa tokkoffaa amantiin waaqa tolfamaa duraan dursee ardii Afrikaa keessa ture ni jira. Akkasuma immoo Kiristaanummaan yeroo seenu ammoo yeroo baay'ee wanti ta'a ture walitti makuutu jira waan ta'eef amantiin jalqabaa sun Itoophiyaa keessa ture sun qulqullina akkamii qaba ture. Keessumaa ammoo barumsa siyaasaa fi amaloota waaqa tolfamaa dachee kanaatiin illee faalamiin akkuma bartoonni barsiisaniin akkuma dhugaa wangeelarra jiruun akkamittiin achi keessaa wanti nuti argannu maali? Akkasuma immoo Kiristaanummaan Itoophiyaa keessa amma jiruu fi kan durii sun garaagarummaan isaa maal kan jedhullee as keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanarratti xiyyeeffannoo guddaa kennineetu ilaalla. Kutaa isa sadaffaa keessatti weerara Islaamummaa fi gargaarsa Awurooppaa kan jedhu mata duree jedhu walii wajjin ilaalla. So as keessatti ammoo keessumaa jaarraa xumura jaarraa 15ffaa irraa eegalee Itoophiyaan wantoota haaraa amantii haaraa isheen keessatti dagaaguu jalqabe keessaa tokko amantii Islaamummaati. So amantiin Islaamummaa biyya kana keessatti gaafa dagaaguu jalqabu mootonni Itoophiyaa ammoo amantii kana balleessuudhaaf weerara isaanirra jiru kana balleessuudhaaf gargaarsa biyyoota kiristaanaa ta'an Awurooppaarraa gargaarsa waraanaa barbaadde. Yeroo gargaarsa waraanaa barbaaddu biyyoonni Awurooppaa ammoo kolonii lamaan qabachuu barbaadanii, tokko kolonii siyaasaatiin qabachuu barbaadanii, gabrummaa siyaasaa keessa galfachuu barbaadanii, lammaffaan ammoo kolonii amantii jala galfachuu barbaadan. Keessumaa Kaatolikii Roomaa fi Kiristaanummaan Itoophiyaa keessa ture garaagarummaa guddaa qaba ture waan ta'eef Kaatolikiin Roomaa amantii biyya keessa ture keessumaa Ortodoksii biyya keessa ture guutummaan guututti gara Kaatolikiitti jijjiiruu barbaadde jechuudha. Kana gidduutti waraana taasifameen keessumaa waggoota 145 ta'aniif jechuudha. Hamma 1632tti namoonni miliyoonaan lakkaa'aman lubbuun isaanii darbee dhiigni hedduun dhangala'eera. Namoonni biyya isaanii gadhiisanii deemaniiru jechuudha. Sanaa wajjin wal qabatee kan jiru walii wajjin ilaalla. Achi keessatti ammoo kan nuti xiyyeeffannootiin ilaallu weerarri Islaamummaa gaaga'ama akkamii biyyatti sanarratti geessise gargaarsa Awurooppaa barbaaduun biyyattii ammoo
bifa kan biraatiin immoo amantii biyya keessa ture akkamitti bifa isaa balleesse kan jedhuu fi bocni har'aa amantiin ortodoksii qabu sun boca amantii isa duraaniitii kan jedhuu fi dhiibbaa akkamii immoo wangeelarraan gahee kan jedhu walii wajjin ilaala jechuudha. Kutaa isa arfaffaa fi isa xumuraa keessatti ammoo amantii moototaa kan jedhu walii wajjin ilaalla. Amantii moototaa kan jedhu kana keessatti keessumaa kiristaanummaan jalqabumarraa kaasee wanti kiristaanummaa mudate yoo jiraate amantii bulchitoonni siyaasaa amantii kanatti fayyadamuudhaaf yaalanii amantii kanaan daangaa siyaasa isaanii bal'ifachuu, umurii aangoo isaanii dheereffachuu fi uummata akka barbaadanitti bulchuu yeroo barbaadan amantii kanatti fayyadamuu eegalanii jalqaba jaarraa arfaffaarraa kaasee jechuudha. Even Itoophiyaa keessa galees amantii moototaa ta'e, Awurooppaa keessa kan jirus jaarraa arfaffaa keessatti amantii moototaa ta'e, inni sun immoo balaa guddaa geessiseera kiristaanummaa irratti gaaga'ama guddaa geessiseera. Keessumaa seenaa kana beekuu dandeessu ta'a. 1945 mootichi Ras Tafarii Mokonnin Guddisaa Nagahoo yookiin Haayila Sillaaseen jecha bareedaa wayii jedhee ture. Amantiin billaadha. Mootiin immoo irree yookiin harkaa. Kanaafiyyuu billaan harka malee hojii hojjechuu hin danda'u jedhe jechuu. Kana jechuun maal jechuudha? Amantiin mootota malee homa tokkollee galma gahuu hin danda'u yookiin immoo milkaa'uu hin danda'u kan jedhuun amantii fi siyaasa walitti makaa akka jiraachaa turan ifa baase jechuudha. Kan isaa qofa osoo hin taane kun guutummaan guutuutti wantoota taasifamaa turanidha jechuudha. Garuu wantoonni kun lamaan wantoota walitti makamuu hin qaban. Yeroo amantii fi siyaasni walitti makame gaafa sana amantiin bifa isaa dhaba jechuudha. Akkasuma immoo uummanni bilisummaa isaanii dhabu jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan wanti sirriitti beekamu ammoo amantiitu mootota malee hin socho'u osoo hin taane moototatu amantiitti fayyadamuudhaan garaan nama amantiif banaadha waan ta'eef maal godhu isinitti fakkaata? Uummata akka barbaadan bulchuu jechuudha. Akka barbaadan amantii keessi jalaa miidhuu dhufe jennaan namni amantiisaaf eenyummaasaa caalaa namni amantiinsaa akka eenyummaasaatti itti dhaga'ama. Namni amantii kee balleessuu dhufe ekeleen jennaan namicha ni balleessa jechuudha. Kanaaf mootonni amantiitti fayyadamuudhaan daangaa siyaasa isaanii bal'ifachaa turan, umurii aangoo isaanii dheereffachaa turan, uummata akka barbaadanitti cafacafanii bulchaa turan jechuudha. Mootummoonni Itoophiyaa keessa turanis amantii itti fayyadamuudhaan uummata hedduu miidhaa turanii. Just ammas yeroo ammaa kanas yeroo garagaraatti wantoonni akkasii ni mul'atu. Yoo siyaasa isaaniif jecha yerootti amantii itti fayyadaman illee ni jira. Akkasuma immoo dhaabbanni amantii mootummaan hundeesses jira. Dhaabbanni amantii Itoophiyaa keessatti gamtaa amantii jechuuti wanti hundeeffame jira fakkeenyaaf yeroo ammaa kanas jechuudha. Kun ammoo mootummaan akka barbaadetti uummata access gochuu akka danda'uuf haala mijeessa jechuudha. Sinigalee dhaabbanni amantiis ammoo mootummaa wajjin hidhachuun isaanii qaamni isaan hin barbaanne wayii tokko yoo isaan mudate humna mootummaatiin of keessaa baasuuf yookiin immoo humna mootummaatiin ejjennaa irratti fudhachuuf akka isaaniif mijatuuf jecha mootummaa fi dhaabbanni amantii akkasitti wal qabatu jechuudha. Kun wanta ta'uu hin qabne seenaa keessatti ta'uusaa kutaa arfaffaa keessatti walii wajjin ilaalla jechuudha. Kutaa isa ammaa keessatti kan nuti wajjin ilaallu Afrikaan holqa kiristaanummaa dhugaa turte kan jedhu jechuudha. Kun akkamittiin ta'uu danda'a kan jedhu namni na gaafachuu danda'a. Seenaa amantii keessatti Afrikaan iddoo olaanaa qabdi. Keessumaa kiristaanummaan akka amantii warra dhihaa ta'etti yeroo ilaalamu jira. Amantii warra Awurooppaa akka ta'etti yeroo ilaalamu jira. Yookiin immoo mishinariitiin gara Afrikaatti akka inni gale yeroo ilaalamu jira. Garuu haa ta'uyyuu malee mishinaroonni kan isaan biyya dhufan biyya kana koloneeffachuuf malee irra caalaatti isaanii wajjin wanti dhufe kolonii qofa ta'uu isaati. Gaaga'ama guddaa biyyatti fiduu isaati kan nuti beeknu. Innaa bergit garaa kan biraa ammoo gaarummaa hin qabu guutummaatti jechaa hin jiru akkasitti nan hubatiina. Ani jechuu kanan barbaade garuu amantiin kiristaanummaa otoo akkuma kiristaanummaan hundeeffameen iyyuu Afrikaa keessa seeneeraa kan jedhu jechuudha. Sana qofa osoo hin taane amantiin Israa'elootaa iyyuu Afrikaa keessa ture yeroo Awurooppaan waan kana iyyuu quba hin qabaatiin jechuudha. Afrikaa keessa
amantiin Israa'elootayyuu ture kan jedhu ragaatiin bira geenye ilaala jechuudha. Namni kamiyyuu kan beeku yeroo jalqabaaf qaroominni ture qaroomina Kuushi na qaroomina Kuush namicha Naamruud nama beekamaa jabaa beekamaa akaakayyuu Kuush jechuudha. Akaakayyuu Kuush akaakayyuu isaa kan ture jechuudha. Ilma Nohi jechuudha. So isa jalatti kan buluun Kuush qaroomina guddaa akka qabu turee fi addunyaa kanarratti beekamaa akka ta'e ni beekna. Inna macaafni qulqulluu kana seera uumamaa boqonnaa 9 yoo dubbistan waa'ee kana isin hima. Ogummaa ijaarsaa, ogummaa barreeffamaa, ogummaa dubbisuu, ogummaawwan garagaraa jechuudha. Qaroominni garagaraa Afrikaa keessatti jalqabe jechuudha. Afrikaan bu'uura hundi ishee nurraa bitatte garuu nuti hin gurgurree qabeenya keenya jechuudha. Nama gaddisiisanna. Wanti sirriitti beekamu ammoo Gibsis qaroomina Kuush wajjiniin wal qabatee akkasuma immoo Gibsis Afrikaa keessatti biyya qaroominaan sirriitti beekamtu turte bara duriitti jechuudha. Qaroominni Afrikaa keessaa akka jalqabe eessaayyuu akka hin jalqabne seenaa wanti inni kaasu jira. Kana wajjin wal qabatee garuu wanti beekamuu qabu Israa'eloonni waggoota 400 oliif ardii Afrikaa keessa gabrummaatiin akka isaan turan. Ardiin Afrikaa qabeenyaan illee addunyaan kan itti godaanu akka ture. Kan itti baqatu akka ture. Wanti asirraati wanti nuti hubannu jira jechuudha. Sabni Israa'el yeroo Gibsi keessa turan waaqota Gibsiitiin amantiin isaanii miidhamuu qofa ilaalamuu hin qabu. Sabni Israa'elis Gibsi keessatti dhiibbaa amantii isaan geggeessaa turan ni jiraata. Kunis xiinxalamuu qaba kan jedhu yaadan qabanna. Booda keessa even Kuush kan ittiin beekaman waraana cimaa qabaachuu isaaniitiinidha. Sababii kanarraan kan ka'e yeroo garagaraatti Israa'el wajjiniin walitti dhufu, mootota Israa'el wajjiniin walitti dhufu qaroomina Kuush keessa turerraan kan ka'e macaafni qulqulluun sirriitti kanan nu kaasaa. Kanarratti miti xiyyeeffannaan koo garuu mootonni Israa'el namoota Kuush fudhatanii gargaarsaaf itti ni fayyadamu turan. Aangoowwan ciccimaa qabu turan Israa'eloota keessatti jechuudha. Qomoon Kuush keessumaa ni ilaalla. Wanti dagatamuu hin qabne garuu Museen haadha manaa Kuush intala Kuush taate fuudhee ture. Isheen maatii hin qabdu jechuun hin danda'amu yookiin ammoo fira hin qabdu jechuun hin danda'amu. Amantiin Israa'elummaa gara Kuushitti seenaa ture jechuudha. Akkasuma ammoo yeroo mootichi Daawitii fi ilmi isaa Abshaloom walitti bu'iinsa keessa turan iddoo sanatti illee hirmaannaan Kuush akka inni jiru wanti ibsu jira. Keessumaa ergaa du'a Abshaloom gara Daawititti kan fidee himuuf yaalii taasise keessaa tokko nama Kuushi. Macaafni qulqulluu nama Kuushi jedheeti ibsa. Akkasuma immoo ilmaan Kuush raajotaa wajjiniin illee mootota Israa'el wajjin illee hariiroo cimaa akka isaan qaban wanti inni kaasu jira. In ilaalla jechuudha. Maal jechuu barbaadeetan walumaa gala Kuushii fi sabni Israa'el hariiroo qabu turanii. Hariiroon kun ammoo akka sabni Afrikaa keessa jiran hiddi Kuush ta'an amantii Israa'elummaa kana akka isaan fudhatanii fi akka isaan access godhaniif dhiibbaa isaanirraan geessisee jira kan jedhu akka nuti hubannu waan barbaaduuf ragaa qabatamaa kennuuf hin jedha jechuudha. Garuu wanti dagatamuu hin qabne macaafni qulqulluun keenya Kuush kan inni jedhu keessumaa daangaa Itoophiyaa keessatti kan rarra'ee hafu qofa akka hin taane namni akka nama hubatu barbaada. Ragaan seenaan kanuma kaasa. So Kuush kan jedhame garuu keessumaa uummata bifa gurraacha qaban Afrikaatiin yeroo sana Kuush jedhanii akka isaan beekan Sudaan
Gibsi keessallee wal qabatee Itoophiyaa keessas qabatee sanaa gadis kan jiran bal'ina kan qabuu fi isaan kana of keessatti kan hammate akka ta'e akka hubatamu barbaada. Booddee keessa afaan Giriikiin kush jedhee kan ibsame Kakumoofaa keessatti yeroo gara Giriikitti hiikame ammoo gara baay'eensaa Itoophiyaa akka inni jedhamaa ture wanti ka'u jiranna. So Itoophiyaa amma qofatti akka ilaalamu hin barbaadu garuu naannoo sana jechuudha. Kanaafiyyuu Afrikaan hariiroo addaa saba Israa'el wajjin qabdi turte jechuudha. Sana akkana hubatamu barbaada. Ermiyaas boqonnaa 36, 37, 38 ilaallu immoo even raajota waaqaa wajjiniin hariiroo akkamii qabu turanii kan jedhu wanti nuti walii wajjin ilaallu jiranna. Ermiyaas boqonnaa 36 lakkoofsa 14:21 hanga 23 ammoo nama Yihudii jedhamu ilma Naataniyaa achiin hortee Kuush akka inni ta'e wanti kaasu jira. Aangoo cimaa akka inni qabuu fi moototaaf ergamaa akka inni ture. Namni moototaaf ergamu immoo yeroo sana nama salphaa akka hin turre beekamaadha. Akkasuma immoo Ermiyaas boqonnaa 38 lakkoofsa 8-9 immoo namni maqaan isaa Ebed Melek jedhamu qomoo Kuush kan ture. Even mootii dhimma boolla keessa yeroo Ermiyaasin buusan mootii amansiisee Ermiyaasin boolla keessaa kan baase isa akka ta'e macaafni qulqulluun keenya ragaanuuf ta'a. Egaa namni Ebed Melek jedhamu kun Ermiyaasin boolla keessaa baasuu qofa osoo hin taane even wanta Waaqayyo Ebed Melekiin abdachiise immoo akkasiin ilaaltan nan barbaada. Ermiyaas boqonnaa 39 lakkoofsa 15 kaasee kan jiru nan dubbisa. Akkas jedha. Ani Ermiyaas kellaa mana mootummaa keessatti eegamaa yommuun ture dubbii Waaqayyoo gara koon dhufe. Inni gara Ebed Melek nama sanyii Kuush dhaqii Waaqayyo gooftaan maccaa Waaqni kan Israa'el kunoo jireenya utuu hin ta'in badiisa isaan mandarattii kana irratti fiduuf dubbadhe amma fidee isheen balleessa yommus ati wanti kun utuu raawwatamu ija keetiin argita. Gaafas ani si oolcha malee harka warra ati sodaattuutti dabarsee siin kennu. Ati ana waan amanatteef billaadhaan akka hin duunetti dhugumaan ani sin oolcha atis jalaa hin baata jedhe kana Waaqayyotu dubbatenna. Argitanii ati ana waan amanatteef jedha Waaqayyo. Ati ana waan amanatteef. Innaa sanyiin Kuush amantii Israa'elummaa fudhachaa turan jechuudha. Qomoon kun achuma keessatti hafanii kan jedhu wanti beekaman jechuudha. Afrikaa keessatti amantiin Israa'elummaa kun exercise ta'aa ture, shaakalaa turanii. Mee wanti kana nuuf ibsu jira kan jedhu macaafa qulqulluu keenya qorannanna. Kiristaanummaan akka dhufeen ammoo kiristaanummaa accept gochuuf illee haalli kun baay'ee haal duree mijeessaa ture waan ta'eef asirratti xiyyeeffachaa jiranna. Hojii ergamoota boqonnaa 2 yeroo Pheenxeqoosteen bu'e sana yeroo ilaaltanii hojii ergamoota boqonnaa 2 keessa jechuudha. Namoonni ergamoonni gaafa afaan haaraatiin dubbatan namoonni guyyaa sana Pheenxeqoostee kabajuuf biyyoota garaagaraa irraati ayyaana sana kabajuuf Yerusaalemitti kan walitti qabamanii jiru. Achi keessa biyyoonni 17 maqaa dhahamanii turan. Biyyoota 17 sana keessa biyya kan akka lakkoofsa 10 boqonnaa 2 lakkoofsa 10 yoo ilaaltan nuyi warri Firiigiyaadhaa fi Phaanfiliyaa Gibxiidhaa fi kutaa Liibiyaa keessaa naannoo mandara Qareeneeti. Nuyi warri Roomaas biyya ilaaluudhaaf kan dhufne jechuun itti fufa jechuudha. Nuyi Yihuudoon amantii warra Yihuudootaa kan fudhannes jechaa itti fufa jechuudha. Warra yeroo sana ayyaana guyyaa 50ffaa kabajuuf dhufan keessaa tokko warra Gibxiiti, kan biraan warra Liibiyaati. So Afrikaan amantii Israa'elummaa fudhatteetti jechuudha. Fudhachaa turte jechuudha. Argitanii lakkoofsa 5 ol yoo deebitan Yihuudoonni Waaqayyoon sodaatan Yerusaalem kan jiraatan saba irra lafaa hundumaa keessaa kan dhufan turan. Yihuudoonni Waaqayyoon sodaatan jiru. Amantii Yihuudummaa kan fudhatanis jiru lakkoofsa 11 nuyi Yihuudoonni amantii warra Yihuudootaa kan fudhannes jedha waan ta'eef amantii warra Yihuudootaa kan fudhatan Gibxi keessas Liibiyaa keessas turan jechuudha. Argitanii so Afrikaan durumayyuu amantii kana fudhatteetti. Karaa kan biraa mee hojii ergamoota boqonnaa 8 yoo ilaalle ammoo
Kiristaanummaan erga jalqabee booddee jechuudha. Bartoonni kiristaana erga jedhamanii booddee namni yeroo jalqabaaf ormoota keessaa namni yeroo jalqabaaf kiristaanummaa fudhate fi kan cuuphame nama Itoophiyaa ture. Innaa boqonnaa 8 lakkoofsa 27 irraa kaaseen dubbisa. Ergasii ergamaa Waaqayyoo Filiiphoosiin ka'ii waareetti gara mirgaa gara karaa onaa gara isa Yerusaalemitti Gaazaatti geessu dhaqi jedhe. Filiiphoos yommus ka'ee dhaqe. Kunoo namichi xu'aashiin tokko itti dhufe. Namichi kun qabeenya Kandaakee mootittii warra Itoophiyaa hundumaa irratti abboomaa ture. Inni Waaqayyoof sagaduudhaaf Yerusaalem dhaqee ture. Yerusaalem maaliif dhaqe? Waaqayyoof sagaduudhaaf. Namichi nama akkamiitii? Itti gaafatamaa qabeenya mootittii Kandaakee warra Itoophiyaa jedhanna. Itti gaafatamaa qabeenya mootii kan ta'e kun waaqessuudhaaf sagadaaf gara Yerusaalem dhufee ture. Inni amma immoo maal jedha? Lakkoofsa 20 otoo achii galuus konkolaataa kottee duudaadhaan harkifamu irra taa'ee otoo achii galuus hin dhaqee deebi'ee immoo galaa jira jechuudha. Argitanii amma amantiin Yihuudootaa, amantiin Israa'elootaa Afrikaa keessa Itoophiyaa keessallee jira jechuudha. Argitanii Itoophiyaa keessallee ture jechuudha. Sana booddee utuu achii galuus kottee duudaadhaan harkifamu irra taa'ee macaafa raajicha Isaayaas dubbisaa hin adeema jedha. Waaw! Macaafa raajii Isaayaas hin dubbisaa deema. Namichi kun xu'aashiidha. Xu'aashii jechuun nama sangoome yookiin immoo nama qaamni saallasaa irraa murame yookiin ammoo nama kolaafame illee ni ta'a jechuudha. Namichi kun nama akkasii xu'aashiidha jedha. Garuu karaa kan biraa immoo keessa deebii boqonnaa 23 lakkoofsa 1 yeroo dubbistan namni akkasii mana Waaqaa akka hin lixne dhorkamee ture. Namichi kun garuu sagadaaf Yerusaalem dhufaa jira. Inna seenaan akka ibsanitti yeroo baay'ee ergamtoota mootii ta'u namoonni akkasii turenna. Yeroo baay'ee yeroo namoonni Dr. Luqaas yeroo iddoo kana barreesse illee bifuma sanaan hubachuudhaan qabeenyaa mootittii kanaa kan hoogganaa ture kana xu'aashii jedhee maqaa dha'ee irraan kan hafe namichi kun nama sangoome yookiin saallisaa irraa citees ta'uu dhiisuu danda'a sagadaaf dhufee jira waan ta'eef kan jedhudha jechuudha. Yoo ta'es Isaayaas dubbisaa turennaa Isaayaas 57 irratti wanta barreeffame kana gaafa dubbisu namni kun maaltu akkasitti dhaga'amu tilmaamaan turennaani. Isaayaas 57 dhiifama Isaayaas 56 lakkoofsa 3 maal jedha? Namni ormi gara Waaqayyootti yommuu deebi'u Waaqayyo dhuguma saba isaatti gargar na baasa jedhee yaade. Inni xu'aashiinis kunoo ani muka gogaadhaan jedhe. Egaa Waaqayyo xu'aashota sanbata koo eeganiif wanta na gammachiisu godhaniif kakuu koo jabeessanii eeganiif ani mana qulqullummaa koo keessatti kellaa isaa keessattis ijoollee dhiiraaf durba qabaachuurra kan caalu maqaa bara baraan hin bannee fi seenaa isaan itti yaadataman nan kennaaf. Warra orma anaaf hojjechuudhaaf na jaallachuudhaaf anaaf sagaduudhaaf ana Waaqayyotti maxxanan warra sanbata koo utuu hin xureessin eegan kakuu koottis jabaatan hundumaa immoo ani gara tulluu gosa qulqullaatti nan baasa mana kadhata isa kan kootti keessattis isaan nan gammachiisa. Manni gosa hundumaaf mana kadhataa waan jedhamuuf qalmi gubamuu fi aarsaan isaan iddoo aarsaa koorratti isaaniif hin fudhatama jedhe Waaqayyo Gooftaan. Inni saba Israa'el warra bittinfaman walitti qabu. Ani warra amma walitti qabaman kana malees kan biraa dabalee walitti nan qaba jedha. Namichi kun Israa'el macaafa Isaayaas gaafa dubbisu yoo asirra ga'u maaltu akkasitti dhaga'amu gammachuu akkamii akkasitti dhaga'amu tilmaamuu dandeessuna. Namichi kun kitaaba Isaayaas dubbisaa turenna. Filiiphoositti dhufe amantii Yihuudummaarraa gara amantii kiristaanummaatti ce'ee jechuudha. Kiristaanummaa fudhate jechuudha namichi kun. So kiristaanummaa fudhatee eessa dhaqe? Gara biyyaatti deebi'e. Aangoo olaanaa qaba. Nama dubbatee dhageessifachuu danda'u. Haal duree mijeesseera jechuudha. Hariiroon durumaaniyyuu Afrikaan Israa'eloota wajjiniin qabu keessumaa sanyiin Kuush Israa'eloota wajjin qaban dursee haala mijeesseera jechuudha. Maaliif? Kiristaanummaan gara dirree Afrikaa keessa akka inni seenuuf jechuudha. So kiristaanummaan bara 331tti gaafa mootiin Izaanaa fudhate gara Itoophiyaa seene jechuu hin danda'u ani. Habayyatu haa xiqqaatu garuu namni ga'ee olaanaa qabu kun biyyattii keessa seeneera. Duraanis namoonni sanyii Kuush ta'an
Israa'el wajjin hidhata kan qaban amantii Israa'elootaa fudhatanii biyya kana keessa galaa turan. Wanti dhiibbaa guddaa kiristaanummaa irratti uume ammas kiristaanummaa irratti uumaa jiru garuu waaqa tolfamaati. Waaqa tolfamaa. Jalqaba kiristaanummaa irratti dhiibbaa guddaa kan uumaa ture siyaasa jenneerra. Mootonni amantiitti fayyadamuudhaan rakkoo uumaa turan jenneerra. Waaqni tolfamaan illee amantii irratti rakkoo guddaa uumaa ture. Keessumaa Afrikaa keessatti waaqolii tolfamaan bebbeekamootu jirunna. Waaqoliin tolfamoon kun namoonni kan itti sagadan, dinqiiwwan garaagaraa kan godhan, namoonni sirriitti kan beekan turenna. Bu'uura kana hundumaa kan ta'es sanyii Kuush, Naamruud mootii Baabel ture. Mootii Baabiloon ture. Namni kun haadha manaa Saamraamis jedhamtu karaa kan biraa ammoo isheenis mootittii kan taate qaba turenna. Isaan kun gaafa Naamruud du'u, nama guddaan kun gaafa du'u, namni jabaan kun gaafa du'u, Saamraamis seenaa waan dubbisen isinitti himuuf jedha. Saamraamis ammoo Naamruud hin duune maal ta'e? Inni gara aduu dhaqeeti waaqa ta'e. Sana booddee karaa ifa aduu immoo ani nan isa ulfaa'e. Sana booddee mucaashee Tamuz ta'eeti dhalate jette. Booddee ammoo Tamuz kun haadhuma isaa fuudhe. Sababni isaa Tamuz kun Naamruud jedhamee jira waan ta'eef, Naamruud immoo abbaa manaa Saamraamis waan ta'eef akkasittiin jechuudha. Tamuz, Saamraamis fi Naamruud kun bifa addaan waaqolii ta'anii sagadamaa turan jechuudha. Booddee keessa Tamuz kun gaafa du'u foonsaa kukkutamee addunyaa hundumarra akka hiramee fi sana booddee Saamraamis kun qaama nama kanaa akka sassaabaa turtee fi booddee keessa immoo qaama saalaasaa akka dhabde. Sababii kanaaf waaqa tolfamaa sana fakkaatu hunda akka ijaartee turtee fi achumarraan Tamuz macaafa keessatti illee maqaa dhahameera. Waaqota garaagaraa sagadaa turan jechuudha. Maal jechuu barbaadeni waaqonni Afrikaa keessas itti sagadamaa turan kanneen biroonis jiru turanii, kan fakkeenyaaf kan akka waaqota lama maqaa dhahan sirriitti kan Afrikaa keessatti kabajamaa turan Maawuliizaa kan jedhamu waaqa lakkuudha. Waaqni kun waaqa dhiiraa fi dhala ta'edha. Ijoollee aduu fi ji'aati jedhamu. Maawun kan ji'aa fi liizaan ammoo aduu akka ta'edha kan itti ibsamu. Waaqni kun waaqa world order yookiin immoo seera addunyaawaa illee baasuuf kan aangoo qabu akka ta'etti ibsama. Yeroo keessumaa new world order qophaa'aa jiru kana keessatti qaama fudhattoota kan ta'e inni guddaan achuma Afrikaa keessaa bahee jechuudha. Waaqni kuni waaqa gaafan jedhu akka walitti nama jalaan dhahamne waaqa tolfamaadha kanan jechaa jiru. Kanneen akka Aleekuu, Saangoo fi kan kana fakkaatanis jiru. Beekamaan garuu ammallee kan sirriitti beekamu waaqa Heekaa jedhamudha. Heekaan kuni waaqa Gibxii ture. Fayyisuu fi dinqiiwwan garaagaraa hojjechuutiin beekama. Kanan yaadanna Fara'oon dinqii garaagaraa hojjechaa turanii, yoo waaqni kana hojjetu Museen gaafa hojjetu isaanis dinqii garaagaraa hojjechaa turanii. Waaqni sun Heekaa jedhamanna. Waaqni kun kan inni ittiin beekamu boofaa mukatti maramee taa'uuni. Fakkii waaqa kanaa
lama kan qabu akka gaafaatti jechuudha. Innaa kun bofni mallattoo aangoo isaatii yeroo ammaa kana waaqni Greek Hermes jedhamu kan itti fayyadamu jechuudha. Akkasuma immoo qorichoota garaagaraa irrattis kan itti fayyadamamudha jechuudha innaa kuni. So walumaa gala yeroo amantiin Israa'elummaa Afrikaa keessa seenu wanti dagatamuu hin qabne waaqoliin tolfamaa kanneen kana fakkaatan barumsa garaagaraa kan qaban ardii Afrikaa keessa illee akka turan. Ardii Afrikaa keessa qabu miti kiristaanummaan Roomaa keessas Awurooppaa keessa yeroo turetti wanti dagatamuu hin qabne taada waaqoliin tolfamaa akkasii kun saba keessa turanii keessumaa mootonni waaqolii tolfamaatti warra sagadanii fi kiristaanummaatti warra sagadan walitti fiduuf jecha barumsa bakka lama jiru yeroo walitti makantu jirannaa keessumaa kiristaanummaa keessatti jaarraa arfaffaa keessatti wanti uumame kana yeroo Konstaantaayin amantii kiristaanummaa fudhatee gara aangootti dhufe namni waaqa aduuf akka sagaduuf jechuudha guyyaa waaqeffannaallee jijjiirame guyyaa Sandeeyitti jijjiirame jechuudha. Sun waaqa tolfamaa wajjin wal qabataa akkasuma immoo waaqeffannaan Maariyaamitti sagaduu fi sanaa wajjin kan wal qabatee jiru waaqeffannaa asumarraa jechuudha. Gara Taamuzii fi Samiraamis kanaatti Naamruudii kanatti kan nu geessu akka ta'e yeroo kan biraa walii wajjin ilaaluu dandeenya. Israa'eliin iyyuu waaqni tolfamaa rakkisaa ture innaa yeroo garagaraatti waaqa tolfamaatti sagadaa turan isaan iyyuu innaa kiristaanummaa sirrii yoo barbaanne ta'e wanti nuti gochuu qabnu maal ta'uu qaba jechuudha. Seenaa waaqoliin tolfamaan kunis barumsa akkamii qabu turan kan jedhu gadi fageenyaan ilaaluudhaan kiristaanummaa fi barsiisa kiristaanummaa fi barsiisa waaqolii tolfaman kana gargar baasnee beekuun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. So wanta na dhaggeeffattaniif hedduun isin galateeffadha. As keessatti kan nuti ilaalle egaa Afrikaan durumaan iyyuu hariiroo addaa Israa'el wajjin qaban ture. Sun ammoo booddee keessa kiristaanummaan gara ardii Afrikaatti akka seenuuf haala mijeessee jira jechuudha. Sababni isaa waaqeffannaaf gara Israa'el yeroo deeman kiristaanummaa fudhataniitu immoo achi deebi'aa turan jechuudha. I wonder maaliif akka Phaawulos gara Qorontoositti akka barreesse gara Itoophiyaattis maaliif akka inni barreessine gara Ijiptitti yoo na barreesseera ta'a jedhee namanaa garuu ammoo rikoordi ta'e macaafarra nuun taa'iin malee. So kutaa isa lammaffaa keessatti immoo keessumaa gara Itoophiyaatti deebina jechuudha. Kakuu haaraa keessatti kiristaanummaan akka Itoophiyaa keessa seenan jechuudha wantoota turan. Isaan kana lamaa wal bira qabnee ilaalla. Siyaasni waaqni tolfamaan amantiin wantoonni kun wal maddii deemaa jiru waan ta'eef akkamittiin wantoota kana garaa baafnee hubachuu dandeenya kan jedhu sirriitti ilaalla jedheen yaada. Kutaa isa lammaffaa keessatti Itoophiyaa hanga jaarraa 15ffaatti kan jedhuun walitti deebina. Hagasitti yoo maatii chaaneelii koo hin taane ta'ee subscribe gochuudhaan yoo ergaan isinitti tole ammoo share gochuu nama biraan gahuudhaan akkasiin na wajjiniin hojii kana hojjettan isiniin jedha. Fayyaa ta'a.